Waggoota lamaan dura daangaa jireenyaa si'ee baay'ee addaa ture. Uumaan uumama maraa rakkoo uumame furee baguma ol argine taatanii abbaa hiree. Keessummoonni kallattii afaan irraa dhuftanii beektonni abbootii gadaa warri umriin bubbultanii ulfoon hawwata siinqee manguddoo qeerroof qarree hambaan wasanee bashaa hambaan obbo Boonsamoo hambaan Haji Hasanii hambaan gaaddisaa birruu bakka jaawwata barree. Ijoollee waaqoo guutuu gaafa roorroon hammaatte warra kuffisee kufu. Ilmaan jaatanii alii warra tokkummaan dha'ee of jalaa cabsu gufuu. Abaaboon taaddee birruu horteen hangafa kuushii hundinuu anaa dhufu. Nama gaaddidduun isaa biyya kanaaf gaaddisaa gaafa of biraa dhaban baay'ee nama yaachisa. Jajjabaan biyyeen nyaatte hedduu kumaaf kitidha. Hin danda'amuuf malee hayyuun biyyaaf qoricha of biraan dhaban silaa. Dirqama guyyaan hafte taa'ee eeggata namuu uumaa gochuu hin dandeenyu uumamni hin jijjiiramu. Nama taatee dhalartee jireenya seenaa malee jiraachuun hin ulfaata. Duutullee akka hin duune dhaloota siif jiraatu dhalee kaayuun furmaata. Ameessi bonaan dhalee osoo hin ilmin gu'uurra. Namni seenaa dhalatee namni jabaan dhalatee seenaa malee du'uurra. Osoo beekan hojjetaa waan uumamni daangessu jira kan akka seenaan du'uu nama qaanessu. Hinjiru akka jettan shakkiin qabu sinirraa dachee kanarra nuyyuu sababa seenaa jirra. Osoo seenaan hin jirre eenyutu eenyuun beeka kallattii irra deemnu eenyutu nutti akeeka. Silaa dhama galee raafame akkas deebinee raasna. Silaa hayyuu jabeessa akkamiin adda baasna. Eenyutu nutti mamadda dhaloota akaakayyuu silaa eenyuun gaafanna nama beekaa fi hayyuu. Kan dhaloota egereef dhalee gumaachee darbe akka jiraatu feenaan haga addunyaan jirtu kan dhaloota barsiisu nuuf haa jiraatu seenaan. Namni yoo akkam lubbuun ture sanuu abbaa carraatu waggaa 130 haga jireenyi jirtu daawwitiin xiqqaaf guddaa maaltu seenaan dorgoma. Namni Oromoo qabu seenaan na jalaa badaaf sodaatee garaan hiru kan seenaa dhokse malee kan seenaan isa dhokse dachee kanarra hin jiru. Akka seenaan barraa'ee dhalootaaf seenaa ta'u jaallansaa dabalatee Sheekh Bakrii Saaphaloo Tuqdee afaan Oromoo bocuun seenaa hojjete. Dr. Hayilee Fidaa fi Baarootumsaa ilaalanii qubee Sheekh Bakriin bocee bareedinaan faayanii akka dhaloonni hojii irra oolchuu kaayan. Hayyuun wasanee bashaa itti dabalee kaayee qorii hambaa barreessuun, qorii qorsaa barreessuun, qabee dhaggaa barreessuun dhalootaaf dhalee kaaye. Qorii ijaarsisii mammaaksaan ijaarame, qorii keessaan dhumanne boonisii nyaatamee qorii jechuun dachaa sammuu namaa gabbisu, qorii solquu fi sokoon wallaalummaa salphisu. Kan adda baasee kaayu qamalee fi jaldeessa, gingilchaa gargar baasu qeerransaa waraabessa. Kan gumaan isaa qixa gumaata lafeef dhiigaa dhalootaaf dhalee kaayee addunyaarraa godaanne hambaan leenjisoo dhiigaa. Namni kabaja qabu yoomiyyuu kabajama, namni seenaa hojjete akkamiin dagatama. Dabaaf qajeelaa fiichee adda baasee dhaloota yaadata hojii isaa waliin kaasee. Namni eega dhalatee waan namarraa eegamu galmaan gahuun dirqama. Du'us maqaan hin badu hojiin adda hojjeteen boru seenaan himama. Qilleensaan irraa qabu kaayyoo kenna tokko walirraa godhaati ganna. Nama seenaa hojjete nama lammii jiraate bara baraan yaadanna. Hojii beekaan hojjetee maqaan kenna himama. Seenaa hayyoota kennaa jiraachisuun dirqama. Namni namummaa qabu dhalootaaf waa gumaachee darbuu kan dadhabu. Seenaan hojjennu taanaan yoo seenaan jiraachisne jiraachuun gatii qabu. Yoo nutti kolfe malee ormi seenaan nuun himu nu taajjaba yoo rafnu. Seenaa dhalootaaf ta'u dhalootatti ceesisuu fi ajaja eeguun qabnu. Kan nama ajaa'ibu hojii xiqqoo hojjennee hirriba dheeraa rafna. Dhaamsi isiniif qabu akka wasanee bashaa seenaan duune hojjennee du'amoolchuu qabna. Barreessaa Muhammad Siniisa Tusiinaa yaadataa wasanee bashaa.
Qilleensaan hin raafamu kaayyoon keenya tokkuma birraa bonaa fi ganna. Nama seenaa hojjete nama lammiif jiraate bara baraan yaadanna. Hojii beekaan hojjeteen maqaan keenya himama. Seenaa abboota keenyaa, seenaa hayyoota keenyaa jiraachisuun dirqama. Namni namummaa qabu dhalootaaf waa gumaachee darbuu fi kan dadhabu. Seenaan hojjennu taanaan yoo seenaan jiraachisne jiraachuun gatiin qabu. Yoo nutti kolfe malee ormi seenaa nuun himu nu maalala yoo rafnu. Seenaa dhalootaaf ta'u dhalootatti ceesisuuf ajaja eeguun qabnu. Kan nama ajaa'ibu hojii xiqqoo hojjennee hirriba dheeraa rafna. Dhaamsi isiniif qabu akka Wasanee Bashaa seenaan duune hojjennee du'a mo'achuu qabna. Galatooma. Kamiinuu yoo dhufan kallattii sirna bulchiinsaa ta'uudha. Sadarkaa afaanii ta'uudha. Kallattii kamiinuu isa boonsuudha jechuudha. Saba kanarraa baanee saba kanaaf wajjin jechuudhaan walleen barreessitoota Oromoo damee kibbaa sagantaa kana dhiyeessanii jirra isiniif jedhaa jiru. Akkasumas jiraattotaa fi miseensonni waldaa kana waliin taanee ijaarree sadarkaa barbaadamuu fi sadarkaa yoo mul'ate irraa tunurraan haa geenyu yaamicha asumaan dabarsuu barbaada. Sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Sagantaan ittaanu sagantaa seenaa jireenyaa barsiisaa fi barreessaa Wasanee Bashaa waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa fi boordii waldichaa kan ta'an barreessaa fi barsiisaa Ibraahim Nuuraddiiniitiin nu dhiyaatu ta'a. Barreessaa fi barsiisaa Ibraahim Nuuraddiin gama waltajjii Tamireen Asmayaa. Nuuraddiin Ibraahim jedhu. Nuuraddiin Ibraahim. Seenaa gabaabaa barsiisaa kitaaba isaa barreessaa fi barsiisaa Wasanee Bashaa bara 1946 godina Arsii Asaafna Arsii Bahaa jedhamuun beekamu aanaa Leeksis keessa qotee bula. Ushamoo Gacaatti abbaa isaanii Bashaa yaadatee fi haadha isaanii Geetee Dibaboo irraa kan dhalatanii fi godinuma sanatti jireenya umurii dheeraa kan jiraatan akkuma maatii barattoota Oromoo baadiyyaa umurii keessaa jireenya isaaniitii fi qonna qotaatee otoo jiraataa turaniyyuu bara 1958 abbaa isaanii barataa kutaa shanaffaa ta'anii jireenya akka dabalanii fi amantaa isaanii keessa mana amantaa isaanii kiristaana ta'e akkasumas ortodoksii keessatti immoo karaa mana barnoota yookiin mootii barnoota ittiin dura wanta hedduu akka achi keessatti baratanii fi wantoota baay'ee akka dabarsaa turan seenaan isaanii kaasaa. Tole irra caalmaa mootii jireenya isaanii keessatti beektoonni umurii jireenyaatiin waan garaagaraa gaafa dabarsu maatiin gahee mataa isaanii qaba. Maatiin qabaatu kana keessatti mootii adeemsaa wantoota isaan deeman keessatti amantii dargaggummaa namarraa dhagahamu akkaan deemaadhaan taasisa ijoollummaan seenaa abbaa isaa ta'e dhabullee amalli ijoollummaadhaan hojjetarraa yoo calaqqisiisu barsiisaa Wasanee Bashaa biras ture amalli dargaggummaadhaan calaqqisa jechuudha jidduu kanatti. Akkaman isaa alamee suuraa amalaa fi fedhii isaa haalaan waan beekaniif iyyuu akkaan jaalatu ni kabajaan illeedha ni ulfeessaa. Sababa kanarraa kan ka'e amala ijoollee wantoota garaagaraatiin hedduu suuraa kan ka'e gara mana barnootaa akka deemu dirqaatiin turane. Kanaaf mana bara 1956 mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Aleeksis jedhamutti barnoota isaatiif afaan Amaaraatiin baratamu yeroo sana. Haa ta'u iyyuu mootiyyuu isaan mana keessatti maatii keessa kan guddatan afaan Oromootiin ta'uyyuu yogguu sanatti mootiyyuu barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa ministeera lammaffaa eegalanii jechuudha yogguu itti jalqabamu. Barumsa sana amajjii irraa eegalamee ji'a 5 keessatti kutaa tokkoffaa bahuudhaan gara kutaa lammaffaa irra utaalamee kutaa sadaffaa kan galfaman. Ministeera tokkoffatti akkuma yeroo darbee tokkoffaa bahuudhaan kutaa sadaffaa irraas barataa adda dureedhaan qabxii sanaaf dhadhaafamu. Simina isaa dinqisiifachuudhaan kutaa kanatti akkuma sanatti dabarsanu bara 1956 hanga 59 barnoota isaanii kutaa tokkoffaa tokkoo hanga jahaffaatti baratanii kan xumuran
yoo ta'u bara 1960 irratti mootummaa mana barumsaa Nugus Sillaasee yeroo sana jedhamu kana Maroobee sadarkaa lammaffaa jedhamuun beekamutti barnoota isaanii kutaa 7-8 eegalanii xumuran. Yeroo kanas immoo sadarkaa isaanii baratamee gadi dhiifne sadarkaa kana keessa otoo hin bahin bara 1962 kan dura irratti immoo haalli jirtu adda taamaatiin dhufe. Sababni isaa immoo gaafa barnoota sadarkaa adda addaa fooyyeffataa deemnu dandeettii barattoota wal cimoo dorgommiin adda addaa ni hammaata. Kanarraa kan ka'e gaafa mana barnoota kutaa 9 yookiin hayaaskuulii jedhama 9 hanga 12tti jiru mana barnoota Asrii Galaadiyoos yookiin yeroo ammaa kana immoo Adaamaa sadarkaa lammaffaa jedhamuun beekamutti gaafa baratan maatii irraa fagaachuun jireenyi lafa teessumni haalonni garaagaraa adda namatti ta'urraa kan ka'e baroota hedduu wantoota jiran kana keessatti utuma dabarsanii jiru. Kutaa 10ffaatti galuu sadarkaa keessaa bahuudhaan Afuraffaa fi Shanaffaa bahuudhaan bara fulbaana 1969tti kolleejjii barsiisota Harargee irraa barsiisaa afaan Amaaraa yookiin afaanotaa ta'uudhaan yeroo sana eebbifaman otoma sadarkaa kanaan jiran yuunivarsiitii Finfinneetti eebbuusa afaan dipaartimentii jedhamu walitti oofamaa barsiifama waan ta'eef folkloorii qo'annoo afaanota Itoophiyaa muummee afaan Amaaraatiin sagantaa gannaatiin barachuuf bara 1979 dippiloomaa jalqabaatiin eebbifaman bara 2000 mootummoota adda addaa barnoota isaaniitti deebi'uudhaan digirii isaanii kan fudhatan yoo ta'u otuma yeroo sana gama sanatti baratan qaroodha jechuudha namni gama barnootaatiif maaliitti guddatu kun dippiloomaa isaanii yuunivarsiitii Yuunitii irraa dippiloomaa lammaffaa kan fudhatan gaafa ta'u digirii isaanii lammaffaa immoo MA isa amma jennuun kan yuunivarsiitii Addis Ababa ammas Tiyoojaa jedhamuudhaan muummee afaan Oromoo fi ogbarruu bara sana eegala jechuudha. Haa ta'uutii waggoota 34 utuu ogummaa barsiisummaa yeroo garaagaraa barsiisan keessatti saayinsii waliigalaa bakka barnoota waliigalaa saayinsii seenaa barumsa afaan Oromootiif afaan Amaaraa gosoota garaagaraatiin godinaalee akka Arsii, Baalee akkasumas immoo Shawaa Bahaatii fi Shawaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa iddoolee garaagaraatti barsiisuu danda'anii akkaataa naannoo tokko gidduu manneen barnootaatiin hojii idilee keessatti akkuma aadaa Oromoo irratti baratamaa ture carraan garaagaraa haala sirnichaatiin haafiiruus argatanii jiru. Kana keessatti mana amala sirreessaa waggoota 3 jireenyi Oromoodhaaf gadi jechuun carraa ta'anii hunda guurraa kan ka'e haalota afurtaa jiru kana keessatti dabarsan keessatti abbaa maatii 5 fi jireenya baay'ee keessatti gaafa darban gaa'ela isaanii aadde loomii qobanaanee asirraatiin beeku maatii isaanii fi ijoolleen gabaa kanarraa argatan amala irraa argatan yoo ta'u bara 1971tti illee deemsaa furtuutti ijoollee 5 walumaa galatti Firoot, Wabaayyoo, Asgabuu fi Fisquu ijoollee jedhaman akka qaban gaafa kaasuma gaafa biraatiin immoo ogummaa barsiisummaa isaanii keessatti nama moodela godhatanis qabu. Kunis Dr. Muhammad Rashaad Abdullee isaanis jiran waan ta'eef biyyoon isaanii taasifatu adeemsa furtoota isaanii keessatti afaan Oromoo gosanii meeshaa barsiisutti gahee mataa isaanii akka qaban keessumaa jiru. Yeroo naannoo Sumaalee Baalee jiran irratti Sumaalee darasaa gaba sanin galchanii qubee barsiisaatiin turan haala jiru isaanii waan ta'eef Dr. Muhammad Rashaad Abdullee barsiisummaadhaan yeroo Baalee dalluu sabiroo jirutti barsiisaatiin haala fi wantoota jirtu kanatti qubee afaan Oromoo dandeettii qaban caala barachuudhaaf carraa guddaa isaanii kan warraan kan ka'e seenaa isaan akka ammaatti irratti illee du'anii garaa garaatan guddoon kan jiru gabatee pireedikteebilii yeroo baay'ee keemistirii irratti beeknaa gabatee afaan Oromoo afaanota bifa ja'a hojjechuun tokkoffaa afaan Amaaraa waliin qubee afaan Oromoo hojjechuun afaan Ingilizii wajjin hojjechuun afaan Arabaa wajjin hojjechuun afaan Ingilizii fi Amaaraa wajjin fi afaan Oromoo qofatti akkasuma afaan Oromoo hojjechu qofatti afaanota Arabaa Ingilizii afaanota kanneen wajjin illee walitti qabu dikshiinarii tokko akka qopheessanii fi kan akkas dabre diraamaa afaan Amaaraatiin yeroo jalqabaatti barreessanii Callamaa Magaalaa isa jedhan sana haalota afurtamtu keessatti akka qopheessaa turanii fi dhiyeessii garaagaraatiin dabarsaa turan seenaan isaanii kaasa sana qofa illee darbanii haalota yeroo sana keessa jiruutiin afaan Oromootiin alaaqaa birraa qubee isaa baatiin haa barbaadu yeroo sana boqojjii gadda marattuu jedhamu keessatti haalota ollaa isaanii nagaanaa gada basaasaa dododaa haalota kanneen irratti mul'atan agarsiifamaa akka ture jechuudha.
kaasneef jalqaba mootuyyuu qabeen kitaaba jedhamu sadarkaa jahaan sadarkaa isaaniitti lakkoofsan kaa'anii yoo barreessan kitaabni qabee jedhamu kunillee seera jalqabaatiif naannoo fuula 32 hanga 40 kan qabu lakkoofsa lammaffaa hanga jahaffaatti kan jiranii fi bara 1986 kitaabilee sana akka barreessanii fi kanarras dabreen kitaabotni biraa kan isaan barreessaa turan baay'ee yookaas keessaa muraasa yoo mudatu bantuu haarayaa bara 1999 fuula 360 qabu. Bantu Haarayaa lammaffaa qabiyyee karaa saaqaa afaan oromoo bartuu jaarraa bara 2001 horii hambaa gorsaa karaa kulleetti yoo absadee qajeelcha afaanotaa fi jaangoo diikshinarii garaagaraa fi afaanota adda addaatiin biyyoota garaagaraa barreessaa akka turanii fi dhaabbilee garaagaraa irraallee ragaa bal'aa yookaan immoo warra sartifikeetota adda addaa kan qaban ta'uu isaanii kanneen irraallee Itoophiyaa Institute for Curriculum Development ከብራሞቱን የአርሲ አስተዳደር አካባቢ ማህበር ኢሳን ጀምራ በሲሶተ ቢሊዮንስ አዮጋሞ ኢትዮጵያ ላይ ተራቱ ተከረገራ ከፍተኛ ዳማካስ ነው ኦቶማ ከናንደራኑ ወዲ ሴና ዴራ ከበመለ ኡምሪ ዴራ ከበው ኦሮሞ ጀራሙ በራ ከማለማ ያን ኢትዮጵያ ሰከጃ ኢሜተ ሳይሳ ሙላቴ ሆስፒታል መጋላ አዳማት ተሰይሳ ሙላቴ ካምቦ ከተዲዮታ ዳርቴ አናቲ አንቴ ሳዲ በጋገባ ኩቺን ሰመጋላ አዳማት ቱቲ ኦጎተ ጃተኒ ኦጎታ ገንዘ ሰነት ቢፋፎ አለየ ከናዋር ማዲዮታ Nutis waldaa barreessitoota Oromiyaa damee kibbaa kana yaadachuun hageenya 28 sanbata xiqqaa bara 2014 yaadannoo isaanii magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko hoteela Giraandiroo yaadannoo sammuu daqiiqaa tokkoof baay'ee akka